تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم Hordoftoonni amantaa Islaamaa bulchiinsa magaalaa Galamsoo fi guutuu addunyaa irratti argamtan baga ayyaana Iidul Fixri waggaa 1446 yookiin 2017tiin nagaan geessan bulchiinsa magaalaa Galamsoo. تقبل الله magaalota shanan godina Harargee lixaa keessatti argaman keessaa tokko kan taate bulchiinsi magaalaa Galamsoo magaalaa guddoo godinichaa Ciroorraa kiiloomeetira 71 fagaattee kan argamu giddugala sochii daldalaan beekamtu cinatti wirtuu aadaa fi seenaa magaalaa teessuma lafaa fi haala qilleensaatiin mijattuu taate carraawwan investimentii bal'aa kan of harkaa qabdu magaalaan Galamsoo abbootiin qabeenyaa biyya keessaa fi biyya alatti argamtan hojii daldalaa kamiifiyyuu magaalaa Galamsootti yoo dhiyaattan waliin guddannee waliin misoomnaa kottaatiin waliin hojjedhaa isiniin jira bulchiinsi magaalaa Galamsoo irra deebi'uudhaan baga ayyaana Iidul Fixri waggaa 1446 nagaan geessan ayyaana gaarii bulchiinsa magaalaa Galamsoo. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا